namoota baay'eetu ariitiidhaan gara ulfina isaaniitti ba'a. Ameen 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 ameen. Yaadinaan Yesuus. Qilleensa kan sirratti kaase, qilleensa dhukkubaa, qilleensa jireenyaa, qilleensa yaaddoo, qilleensa hafuura hamaa, qilleensa xinqolaa, qilleensa digimtii. Reelaa baasheeraa labishoo kana chaartu namoonni baay'een meetti siqati. Lakkaana nyaatan se'e sana ceesisuudhaaf jedha seexana abdii kutachi. Waaqayyo dukkana hamaa keessaa namoota baasaa. Qilleensa ganamuu, qilleensa sobaan namarratti ka'amuu, qilleensa karaa cufaa. Si qaba harka keenyatti kennadhu jedha gooftaan. Namoota 28 gubaa'ee kana keessa raafama guddaa keessa jiran. Nan nyaatame bakka kan koo carraan koo kanumaan dhume, kanumaan badduu ba'e. Kana booda miila fuudhuu hin danda'u. Namoota jedhanii boo'icha guddaa bu'anii Waaqayyo natti agarsiisa. Akkasiin jedha abbaan kee harka keenyatti kennisu hin gatu. Harka keenyatti kennisu hin ceesisa. Harka keenyatti kenni kan kolfaan taatu. Harka keenyatti kennisu olbatu. Laaraabaa shiilaa boorraadiyaas. Nan nyaatame jette malee saasitu. Qilleensichis ariitii kee dabaluudha. Sulfinatti subaasuudha. Humna digimtiitiin qola Waaqayyo qilleensa kanarraa narcaasa. Uffata irratti kan hojjetame, dookumentii irratti kan hojjetame, daftara irratti kan hojjetame, footoo namaa irratti kan hojjetame. Leelebeshaa dukkana keessa nama jiraachisuudhaaf, abdii kutachiisuudhaaf, carraa nama waraanuudhaaf, warra halkanii guyyaa hojjetan Waaqayyo si biraa dachaasa. Waaqayyo ibsa kee irraa hin dachaasa. Waaqayyo carraa kee irraa hin dachaasa. Waaqayyo mana kee irraa hin dachaasa. Amun የጸሎት ጊዜ ነው። አሁን የነፃ መውጣት ጊዜ ነው። አማይሮ ሲምብልሳ ባተኒ ጨራን ከብልሳ ባ ዶክመንቲን ከብልሳ መቃን ከብልሳ ባ ሆጂን ከብልሳ ባ በልበል ከብልሳ ባ ተይቶን ከኝነ ብለማ ሰለተ ሁዲ ሰገላ ዋቀዩ ነው ተባየን ገርጋራን አንጀለ ሁነ ባርሳን ራው ጉፋ ሁነ ከራሳና በል ራው ጉፋ ዋንገላ ለከ ቀሌሰት ካስን ራው ጉፋ ኮነሚ ሳነራ ቢዝነስ ሳነራ ጨራ ሳነራ ለሺያባ ዋቀዩ ተስባሳ ay maka Yesus ልትዋ everybody ila haleluya ket sadim kunangket ila amadan daman mike amaje daman mike ifat akani ini sih finili ada finili cawe kana finili hirti mamale kan subushu kalera kan juru cara kan juru saburat kan jadamte Paratumma afuri doa fadas ingko bifama bagi sahabat Yesus Kristus araga ura dalam tesodani araga kamantet ifan ura bagi sahabat Yesus ante zando atikamat mande zando intesu jawela intesu afura doa intesu digimti intesu intesu afuri muda intesu najasa kan jattu intesu nawara kan jattu intesu maka Yesus dibaik kana Yesus harka kana maka Yesus abiddan dibele digimti harka kana jalan tayin kisaran harka kana jalan tayin inkular harka kana jalan tayin ila oji kesa darat kan hojjetame business kesa darat kan hojjetame amma bani sabba dokumenti daftara kesa darat kan hojjetame amma bani sabba carraa keessatti kan hojjetan maqaan keessan fuudhamee kan awwaalam rifeensi maqaa keessanii fuudhamee kan awwaalam suuraan keessan mana xinqolaa kan jiru amma bilisa baa halkan hirribi keessan jeeqamaa kan ta'e nagaa kan nabdan cinqatiin kan isinitti baay'atu afuura isinirra jiru kan awwaalaaniira bilisa baa si'a torba ofirraa ifadha deemi maqaa Yesuusiin darraa ilaani jedha ifadha amma kana sembara kaaga nama sembara humni xinqolaa digimtiidha hin kufa dhukkuba keessa taa'ee kan jiru amma dhiyaas nama sembara ergaa guddaa nana jeessa kan jettu ila afura du'a tokko argamu nana jeessadha tokko immoo nama maraachiseedha
hojjetam. Xiqqoolaan digimtiin afur tolcha afur guddaa. Baay'eetu. Ifadhaa gaa'elaa. Ifadhaa karra keessa. Ifadhaa. Amit. Isa. Amma lafa eegdatu. Yeroo sitti geera. Fadhaas. Nan takala inni tokko. Nan takala. Nama keessaan ol deebisa itti. Carraa sharatu hojjetee jira. Harkaa baananii guddatte. Qaba fida gargaraati. Iyyaa kootu dhabi. Iyyaa kootu sinye. Iyyaa kootu maqaa goo. Amma ifadhaas nama kan biraa dhabi ammas kan biraa dhabi gidduu kan. Ammas afur kan biraa tokko jira. Wanta isaan hojjetan dugda isaanii irra taa'etan eebba isaanii guure. Uffata irratti hojjetame, maqaa irratti hojjetame. Jarri kun akka isaan kisaaraa keessa bu'an, akka carraan isaanii rukutamu, eebbi isaanii akka rukutamu, fayyaan isaanii akka rukutamu hojjeta wanti kun. Harkaa baanaa nama gurguddaa ta'u jedha ammas. Qabatu. Jireenya jibbiteetti uffanni ishee godha. Badi ishee godha. Nam bada biyya kanaatti. Nam maraachisan akka isaan konkolaataa jala buusa. Harkaa baanaa nama baay'ee harkaa baa jedha fuudhu. Ila itti bishee nagaan qabu. Boqonnaan qabdu. Of jibbiti of nyaatti. Sodaa guddaa keessa jirti waan ishee sodaachisu hin beektu. Hin cannaqamti. Hin boossi hin yaaddofti. Isheen harkaa baana nama baay'ee harkaa baana fuudhu. Qaba fidaa. Namni si biraa bilisa ba'u. Na ilaala ammas. Bilisa ba'u namni si biraa. Maqaa Yesuusiin nama sodaatan mini. Dugda irra dhagaa. Akka kana abiddatti godheera. Abiddatti godheera. Budaan kan nyaatte nama wareegamtee wareeggatanii yoo kadhattan malee turmaata tokko dargattee jirti. Maaliin budaatu nyaata? Dub wareeggatan. Akka isheen baranaan baallata qabanii jiru. Takka mataa himatti, takka garaa himatti. Namni tokko qabatamaan kan hin jettu. Garuu yaaddoo cinqatii guddaa keessa jiraatti. Bineensi harka dhaqee doorsisu. Amma furri kun gala lafa jirtu. Bayra! Harkaan baasanaatti dha. Eegi saaraa keessa galtanii guddaaf gadhiisitee. Yati qola hayi. Yabda manfas. Butaa! Yeroo isheen nyaattu akka bineensaatti garaa ishee keessa fiigaa. Nan qaladha furri kun. Nan qaladhe. Gaafa abjuu kana argitu deebitee ribitti hin dhufu. Ni sodaatti. Bayra! Dafi sinye. Amma sa furri kun. Dafi lafa jirtu galagal. Rakka kaasee nama sibiraa. Ni kufa. Wareegamtee jirti. Al tokko harkaa baatee amma isa dhumaa kutuu fedhu. Yeroo ishee gabaabsanii ajjeesuu fedhu. Nama sibiraa rakka kaasa akka gaadhaa baddaasa. Ante ya budaan manfas. Budaan xiqqoolaan digimtiin matatiin caqarratti wal geessi. Baay'ee! Yaa guddaa gila badee guwad maqaa Yesuusi. Yaa guddaa gila badee jedhu. Yaa guddaa gila badee. Jira. Kas. Harkatti qabame.
carraa mucaa kana baay'ee bade harkaa bahuu dadhabde yeroo baay'ee deddeebisanii ishee rukutuudhaaf harkatti qaban gubadhu irraa jedhani sokki dafii daf uffata ishee irratti abidda rifeensa ishee irra abidda maqaa ishee irra abidda kaa'e sokki daf daf gubadhu irraa daf sokki harkatti qaban sokki irraa jedhani caraan irraa jedhani daf iyya guddaa sokki iyya guddaa maal gochuu fetta maaliif maal keetti isheen maaliif hin baatu siin jedhu gadhiisu maaliif maal sii gooti gadhiisu maal gochuuf ree najjeesa najjeesa afura maali tati ati maali siin jedhu maaliif ajjeesu barbaadde minatti uffata ishee biratti godhe hojii keessa akka diigee harkatti qabaame biriidhaan irratti hojjisiisanii akka jireenya isa waliin qaban gara deemtutti akka isheen gufattu gara deemtutti akka isheen carra dhabeetti taatu irratti hojjisiisanii jiru. Baay'ina! Daf! Fakka! Ija guddaa! Daf! 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 Ija guddaa! Siyaasa isa gadi guddaa! Dhaan lafaan eegisanii! Daf! Yesus Faisal era. Gracias. Mana jetta? Masuk gila lupa. Esa. Esa tadi. Telur. Telur semua. Kayaknya rakyat satu lewat. Apa orang? Pakai jadinya ke ijazah. Tingkat batu. Baay'ee ofitti gaddita baay'ee fittaarta waaqayyo garuu balbala ulfina asirratti baneera harkatti qabaame balbala ulfina asirratti banameera jedhaanii dabalaati jireenyi kee jijjiiramee foonitti hafuuratti eebbifamtee garataaf dhuftaa waaqayyo balbala haaraa sirraa baneera ofirraa si hambiseera ofirraa hafaa ta'eera dhime harka naqabi galataaf dhufta siniifis ta'eera